lola kana ni injifata jettee yoo kan nagaafatu taate dhibbaa dhibbatti hin injifatu. Maaliif? Lola dabre hayyoota gurguddaa wajji ture jechuudha. Sigalee lola gaafa wayyaanee san hayyoota gurguddaa wajji ture jechuudha. Haazaa wal ma'aana Shaabiyaa wajji turte jechuudha. Soomaliyaa wajji turte jechuudha. Suudaan wajji turte jechuudha. Sheek Abbutaa wajji ture jechuudha. Taayyee Dandayaa wajji ture jechuudha. Jaawar Maamma wajji ture. Jaawar Maamma akkamii wajji ture jetteetu nan gaafatu. Jara magaalaa seenuu ka'e Dabra Biraan seenuu ka'e hin seeninaa jee namni dhoorke Jaawar Maammati jechuudha. Kana Jaawar irraan dhageenye osoo kitaaba Jaawar irraan harkiniin Geetaachoo Raddaatu ragaa ba'ee jechuudha. Sigalee. Hayyoota gurguddaa kan hundaa wajji ture gaafas lolli kun injifatamuu danda'e. Inni gaa eega Jaawarfaan deebii janiini wayyaaneen bakka chaansii dhabdee deebuu deemtu abbaan diraamaadha mootiin kumaara maal godhe beera keessaa utaaleeti lolaan deemuu deemaa way ganna dhiisaa jeeti ka'ee biirooti jallee dammaqaa dhaame hangaan an deebuu inni haa bulchu yoon an deebuu baadhees nagaa jiraadha maal beerri isaa wadallooti biiraa kun biiroo keessa tattaanii janumaa information qabanii janjan sigale asirraa iyyanjan sigale janii bar ummata Itoophiyaa miskiina sanittuma taphatee bar namichi qushaashni kuyyaablee akka bakka Jaawarilleen Finfinnee seenuun dandeeysanii if duuba deebuu qabdanii Amerikalleen bakka biyya bulchuu eegan barbaanne deebuu qabdan je'anii eega diploomaasonni gurguddaan itti himanii jarri okay je'anii fudhatanii oggii deebuu deeman maal godhe bakka biirooti jallee dammaqa dhaame rabbittillee isin dhaame way maal miitirkishoo beerri gurguddaan inni aangorra guure marmeellii cuufatee isa jala yaa kun jedha atin deemin ija teenya way banna bichi qushaashni kun diraamaan inni nama dalagimo qaalicho ziyad diraamaa inni dalagimo so akkasitti lola sana hayyoota wajji ture arra hayyoonni sun tokko isaa wajji jira Sheek Abbutaa irraa eegalee namni tokko isaa wajji hin jiru jechuudha ka isaa wajji jiru warra faayidaati warra garaati warri garaa hanga lolli eegale janitti kun diasporaan biyyaalarraa gale kun jaartiitii jaatu akka malee dhaleeni dhukkubaa keetiin jee duru paaspoortii asaaddasattu jira jan kun joolleetii jaatu iskuula deebuu deemaati ijoollee tana iskuula deebiseetiin as deebee jee duru paaspoortii isaa asaaddasattu jira jan sigale namni faayidaa si deeggaru gaafa ati rakkoo keessa seente sigale abbaa kanaatu siin hin jiru jechuudha. Nama khayyoo si deeggaru akka keenyaa agartee faayidaa sirraan barbaan ummatuma kanaaf dabarti jee gartee warra si wajji dhaabbatu qofaatu gartee si wajjiin faana ce'a malee faarsee bulaan amma duru gartee namicha mataa baaldii sanirraa eegalii si gale way jaartiin tiyya garaa kanaan namichi ira jetti way miitirkishoo jetti mee isii sarnii laaluu qabaa jee duru paaspoortii asaaddasachuu jira siin jedhan. Kun ammoo duru warri bana biyyaala jaarate jee duru jaartii fi ijoolleef dura ergaa jira jaan maali aboo jaartii fi ijoolleen eessa deeman lakki mee biyya laalanii qilleensa fudhatanii haa dhufanii jaan sigale maaliif ififut jee bahuu deemaa jechuudha kana qofaatu namicha qushaasha dikee kana biratti hafee jechuudha sigale kun hanguma saamusi wajji saamee booda duyda sigarsiisaa jechuudha sigale kanaafuu lolli kun waan injifatamuu tahuu miti amma dubbiin ijoon naannarra dhufeef sheer walii godhaa walii dabarsaa kan dhageessisaa waan inni isin juutan ajaja tokkootu gaddabiree jira jechuudha wadallootii isatti daabloos ajaja dheengadda gaddabarsee jira ajajni kun ka duriin adda dhageeffadhaa sirriitti guurii gurraa fudhadhaa poolisa tokkotti nama 40 yoo fidde nama tokkotti kuma sadi fudhatta san gubbaan shaambaliitu si aangoo si dabalamaa jedhanii poolisatti illee karoora gaddabarsanii jiran jechuudha durbar araddarra hiranii bar araddaadhaan hangana fidi jedhanii amma poolisootaa fi milishalti dubbii dabarsan maaliif
nama karaa deemu hunda qabdeetuma mattawaaqaan qabu minaamin jeetuma karaa biroo gartee afaan jalliseetuma karaa mana hidhaa ol qaceelchaa jechuudha. Karaa mana hidhaa ol qaceelchaa jechuudha. Ichi booda waajjira poolisaan geessan, waajjira bakka milishaan kaambii qabuun geessan, already magaazinni qophaa'ee fi jira kan bakka san humna federaalaa malee araarsaa mardaasaa fa'aa warra nama ukkaamsu malee awwaloo abdii fa'aa malee wadala akka shimallis malee kan nam tokko hin beekne qopheessanii jiran. Uummanni keenya yoo ijoollee teessan dhabda waajjira poolisii dhayitanii wanni isin gaafattanii jirtu. Waajjira milishaa dhayitanii wanni isin gaafattanii jirtu. Wanni isin gootan maali? Rabbi rahmata haa godhuu fi qofa. Taaziyaa taa'uu qofa jechuudha. Sigale. Dubbiin nan isin hinjuu tana qabadda. Sigala. Edarraa eegalamtee jirti guuruu jiranii jechuudha. Namni tokko yooniif nama 40 nama 10 nama 50 fide tokkotti 5 fudhataa 5 yoo qofa yoomi aangollee sii dabalamaa haguma nama fiddeeni aangoon sii dabalamti jarrigaa ummanni biyya sanitti jireenyi qaala'ee yoonii fi maallaqarra namarraa harkatta siin ja'an nama fiduu dhiisi haadhatee ta ciiftu qabdee dullatti yoo sirraa gurguramte qabdee geessitaa jechuudha. Sigale. Qabdee geessitaa jechuudha. Namamma ilmoo ifii ukkaamsee kunoo haadha biyya Arabaa jirtuun ilmootee tanaan gatamoo maallaqa hanganaas ergiteeti takka mana kana nibirata kana naaf arramta juuni jira jechuudha. Haa isaan iyyannaan nu dhufu jiru. Waan goon wallaallee bira taa'u jirru sigale. Ilmaan ifii dhali. Ummanni kanaa kun gartee fira hunda guututti wali qabee geessu jira ijoollee teessan mana puulirra mana farshorra bakka qamaatirra eeggadha keessattuu bakki madarasaatii fi bakki quraanaatii fi bakki masjidaatii fi bakki cherchii bakka filatamtuudha. Sigale waaqayyo jiisesiin kadhadha jiiti mataa quuqadhaa bihidii si gussaddee godhiiti kara cherchiichi deemi gurguramta qeensiin hundi bitamtee jirti dawwaltee yaamti dargaggoonni wal ga'ee jira jii rabbiin kadhadha jiiti kara masgiidaa mataa quuqachi dhaabe wit ichi jii sigale sheekotiin manzaraa guutuun bitamtee jirti jechuudha. Sigale qaallicha biratti gatii argachuuf qaallicha bira gatii ba'uudhaaf hoggii dargaggootaa fi shamarran dhufanii salaataa fi takkaa kadhannaadhaaf cherchii fi masgiida seenan dawwalaniiti kanumaati imaama jettuu siyyaamuu ta'a. Ani isin himeetiin jira. Ijoollee teessan intala teessan maal keeysan fira keeysan fira isin bira dhufe maali jettanii gartee kara masgiidaatiin kara cherchiitiin yoo oriitan isinii du'aa kennee jechuudha. Isinii dhaameetiin jira. Namni imma gurguramuu eegalee jira jechuudha. Ammaasii guyyaa gabaa if eeggannoo godha. Guyyaa gabaatiis of eeggannoo jabduu godha. Karoorri gabbee jira. Maaliif namichi makkalaakiyaan gartee duraan hidhatee jiru nuti lolluu jeeni jira. Kun wobatti harka kennachuu jira. Kun fannotti harka kennachuu jira jechuudha. Maaliif lolle sababa harkan warri makkalaakiyaan isaan dura anuma asirraa dubbachuu ture makkalaakiyoonni isaan duraatu kabajaan harkanne. Duuti isaanii mamne madaan isaa hin tajaajilamne kunoo bishooftuu keessa kaadireen mana isinii kenna jettee itti taphachuu jirti poosti godhuu turreemi warra qaamaa irru nu raasiyaa ajanii kan cafaqan makkalaakiyaan nu duraatu gartee kabajaan harkanne sigale warri nu duraatu kabajaan harkanne wanni nuti yaanuuf hin jirtuu jeen namni kun harka kennachaa jira kun badaa jira qawwee gurguratee badaa jira kara biyya Arabaa kara Liibiyaa badaa jira jechuudha. Sigale sirna kanaaf akka lollee gartee namni sirri dammaqee jira jechuudha. Dammaqee jira kanaaf haara yoomaa quban qabne kana waliin qabu jiranii jechuudha. Sigale amma faarsee bulaan faan maal jechaa jira yaa Oromoo kan gartee Tigreen kan loltuuf Maqalee fi miti Amaarri kan loluuf Baardaarii fi miti Gojjamii fi miti siin jechaa jira Finfinnee fi Sisaamuu fi amma Oromoon raahaa keessa jira saamamaan jiru ajjeefamaan jiru buqqa'aan jiru tokkummaan isaa diigamaan jiru Oromoon dhageeffadhu Abiyyi Ahmad gargaartee gatii isaa harkite osoo amma duran gargaarini aboo Sheekh Aragaa maal qabdaa
akkamitti gartee namni kun yoo gartee waraana kana mo'atee kan gattaa utaate meeqamin nu miidhaa jettee nama mormuu dandeessa. Anummaan isin gartan kunii fi gareen teenyatiim qabrichoo jaamtu nama kaafnee lukkurraa hanga lubbutti jennee ummata sochoofnee Abiyyi Ahmad lola san injifatee lola Maqalee san gartee karaa nageenyaatiin dhumatee firraa dhoorkee Tigreen firraa dhoorkitee amma wal dadhabdanii jedhanii addunyaan hayyoonninis iddoo seenee walitti araarsee Abiyyi Ahmad eega lola san xumurate waan Oromoo irratti dalage dhageeffadhu. Tokkummaa kee diige sigale tokkummaa kee diige keeysoo Oromoo baale maddawalaa bujalaa fuudheeti maal godhee akka Oromoon keeysoon Oromoo caccabtu godhee jechuudha. Eega lola san injifatee gad deebi'e san gubbarraa yoom san qofa Oromiyaa keessaa hattuu akka gaarii babal'isee waboo mataasaa je'ee jaaree gartee guduutti godhee akka Oromoon caccabtu akka Oromoon saamamtu akka qabeenyi Oromoo daaraa ta'u eega lola Tigraay injifatee gad deebi'e booda dhageeffadhu sigale dhageeffadhu yoom san qofa gola je'ee gartee Oromiyaa diiguudhaaf karoora qabate kana hunda sigale lola kana booda sirra raawwachiisuu deemaa jechuudha. Gatiin ati lola Tigraay irraa arkatte gatiin ati lola Tigraay gaafas lukkurraa hanga lubbutti jettee gartee joollee xixiqqoo qabdu hunda kara waraanaa sigale wada xoor gimbaar jettee ergatte sigala ani sababniniin sikki jibuuf sababniniin wanta mootummaa sanirraa aangoon barbaadu ta dhufturrallee aangoon barbaadu nageenya kee qofaan na yaachisa jechuudha. Du'uu dhabuu kee qofaan na yaachisa jechuudha. Buqqa'uu kee dhabuu qofaan na yaachisa jechuudha. Tanaafin dhugaa jirtu kaniin ittiin idaane dhugaa ati beeytu qofa si himu jira. Xiinxalaan jiru si gale. Waan ati beeytu qofaan si himaa jira jechuudha. Si gale. Eega lola Tigraay irraa gad deebi'e Oromoon azaaba akkam keessa qaallichi daabloos sheexaanni gartee barandarraa dhufee akka tasaa gartee aangoo qabate kun tokkummaa Oromoo kam godhe. Horiidari jee Oromoo mana hiyyeessaa diigee haga akka sabbata gaalotti kararra gartee ilillii fi maal dadhaabanii ummata gartee mana malee hambisanii maatii meeqa facaasan naayime sigala maatii meeqa facaasan sigala saniifuu lolli Oromoon yoo itti beeyte isaaf riskii chaansii isaa dhufe chaansii itti ijaaramtu chaansii wabootti jabeessitu hayyoota keetti sirreessitu gartee tokkummaa fi gartee waan ajaa gartee gandaalizimii fi gosaalizimii warra gosaa yaa'u kana gartee inni gadhiisee tokkummaa Oromoo kan inni caccabsaa ture kana yeroon itti deeffannee waboo fi hayyoota keenya tokko goonee hayyoonni kun beekadhu haa ichi isa jala taa'u jiru turre hedduu beekadhu. Yoo isa ciihaafte maaltu jira mitirkisho wallaahi osoo isa ciihaafte adaane jabeebee qallittuma marmeela dullattii tana cikeeyse isaa ol bulchiti biyya tana isaa ol dhugaan siiman sigale. Leencota meeqa profeesaroota meeqa abbootii seeraa meeqa hayyoota meeqa politikaal saayinsii meeqaatu awwaalamee taa'u jira. Ichi keessa ukkaamamee taa'u jira jechuudha. Nuti waan beeynurraa si himu jira malee Oromoon hanqina hayyuun qabdu, hanqina gootaan qabdu, hanqina qabeenyaan qabdu si galee wannummaan ati si yaaddeessuu takkallee hin jiru jechuudha. Si galee hayyoota waan hin taatu hunda taasisuu jira irra. Tigreen hin cabxuu jettee harkarraa dadhabattee teessu ka cabsee si garsiise hundaatu tattaa'u jira jechuudha. Si galee hayyoota seeraa meeqa kagartee addunyaa tana seeraa addunyaa kana guutuu gadhaabuu danda'u nama akka taayee danda'a kana hundaatu lugaamamee taa'u jira jechuudha. Hanqinuma Oromoon qabdu kan Oromoo yaaddoytee gartee namicha humaan beeyne kanarratti irkattee gartee Oromoo rakkattuuf si galee santuna dhibee jechuudha. Santuna dhibee adeero. Abiyyi ol aniin ati garta khatsitti haasoo kun abiyyi ol biyya bulchuun danda'a.
dhugaan siiman wallahi ana biyya makkatti ijaan arkee hoggi inni TV irratti lafarratti taayaaso waan haasawtan hunda barreeffatee qo'ataa bulee hayyoota meeqa gartee kan maallaqaan bite kanarraa wali qaqqabatee dhufee haasawsi hayyummaa isaan seensi gale osoo wisdamii takka hayyummaa sammuu isaa taate si gale ummata oromoo ummata guddaa kana balaaleeffatee warra gartee ummata kana caccabsaa ture irratti fidee faarsee ummata kana fi jinneessee ummata kana fitti kanan godhu jechuudha. Yeroo kamiyyuu mootummaan tokko dubbee isaa qabaachuu qaba. Nama mootummaan kun mootummaa kiyya jee lubbuu kennuuf saba akkasii qabaachuu qaba jechuudha. Amma Tigreen maaliif gaafa duraa Tigreen dhumu turtee bar gaafa Tigraayisan dhumu turtee bar gaafa Tigreen biyya bulchitu garuu maaliif takka mooraalii Tigreetti hin buune jechuudha Tigreen. Takka Haayile Sillaasee ummata Tigraay irratti hin faarsine Mallas Zeenaaw faan mooraalii ummata isaanii eeguu turan jechuudha. Hawaasni tokko kan jiraatu mooraaliidha jechuudha. Sigale mooraalii isaati jechuudha. Dhugaan siiman sigale. Kun gartee mooraalii teenya bu'ee nu caccabsee akkana nu godhe jechuudha. So pointii tiyarra deebuuf waraanni kun abiyyi waraana moohateetis garte. Moohateen jaa mitiiti dhiifama. Moohatee maal moohataa mitiiti waraanaas lolee ilmaan keetis itti gabbarte namninis itti dhume sigale araarinis bu'ee arkite gaafa waraana sanirraa gaddeebu waan inni oromiyaaf qabu kaayyoo inni ummata oromootiif qabu kaayyoo inni gartee oromiyaaf qabu arkite gaafa lola sanirraa gaddeebu yuunivarsiitii si ijaare meenaayin iskuula bereedaa tokko si ijaare laayibireerii gaarii ijaare oromiyaa keessatti no sigale wanni inni jaare hattuu jaare shaneen si ukkaamsitu jaare warra si butu jaare warra si gudeetu jaare sigale warra si buqqisu jaare sigale eenyurra hanna beekaani gartee caasaa si diriirse jechuudha warra tokkummaa kee diigu eenyutu irra afaan bal'ataa miidiyaa kanarratti gartee haga tiktookiin baatutti jala yaa'anii leencaa fi giiftii maraachanii sigale giiftii maraachanii akka gartee tokkummaan kee caccabu akka atiif jibbitu akka yaa rabbi eessumaan Tigree san fittuqe yaa rabbi naa araarame haga ati jettuun si gahee jechuudha. Yoo kanaas akkasumatti jahan jala hiriirtu taate maaltu sii dhufa? Oromiyaan ati jettuun seenaa taatee hafti jechuudha. Seenaa taatee hafti jechuudha. Wanni Oromiyaa jaamtu already itti qophaa'amanii jiran jechuudha. Walaa dirree dhawaa ati jettu kun already farramamee jira. Finfinneen ati haasoitu already dhumattee jirti jechuudha. Haga ammaatu wanni inni sodaatee bira taa'u jiru waboo asii sossootu tanaa fi warra gartee faayidaa ifiitiif lolu jiru sanii jechuudha. San gubbarraan Tigreen gartee Oromiyaa saamuuf saamicha san dhabdee gaddeebitii ish maa kijibdan san boo Tigreen osoo humna qabduuti osoo maallaqa qabdu osoo deeninnatii harkaa qabduuti eega Oromoon nu jibbite bakka yaa'ee asii godhuu hin dandeenyu jettee maqalee isi galtee bar meeshaa guuratte qaallicha doofaa kanaatu bar yoo Tigreen ichi jiraatte waan mililikna dhaammatee du'e san bakka deebisuu hin danda'u jee jala dhaqee isaa bar sigale Tigreen osoo humna qabdu osoo wanta qabduuti bar Oromoon dhagaadhaan maqalee galchitee bar okay janii darasa isaanii guuratanii galanii bar nagaan jiraannaa asuman nu dhiisaa janii galanii bar sigala nu dhiisaa janii galanii bar sila gaafas abbafeete mataa adda facaaftee jiraachuu dandeessi jechuudha sigala abbafeete mataa adda facaaftee jiraachuu dandeessi jechuudha Tigreen amma maaliif lolu jirti jireenya dadhabde if baraaruuf lolu jirti jechuudha karaa itti cufame baankii turratti hidhame waa hunda gartee waan sila naannoon takka federaala irraa tajaajilli isiin harkachuu qabdu hundaatu harkaa zeero deebi'ee jechuudha zeero deebi'ee jechuudha ummata isii jiraachisuuf if baraaruuf Tigraay gartee abbootiin isaanii irra gatii kafalan kana baraarrachuuf Tigreen kan lolu jirtuuf jechuudha Malif jaallam meeqaa isaan biraaquuf amma Gabratsiyoon faa jaallam meeqaatu gaara keessa biraaquuf injiinara meeqa profeesara meeqa ijoollee Tigraay tana meeqa osoon inni akkatti harkatuuti Tigraayiif jecha
dhiitattee lubbuun keessaa baate. Waan akka ilmoo barandaa gartee ta barandarraa Tigree walii qabdee OPDO Tigreen barandarraa walii qabdee jaarte. Ta saban qabne, ta seenaan qabne, ta bakka hin qabne, ta sabnisii, seenaanisii, garumasii. OPDO jechuun akkasii bara. Seenaanisii, sabnisii, faayidumasiiti malee waa takka irra hin kaayyan. Wanni amma jiraatun sigale wanni amma jiraatun osoo habiroo dhufees akkamatti ergamtee jiraatti. Jijjiiramni dhufee jetteetuma akkuma har'a bargaafa Tigraay yoo yaadattan ta'e Oromoon qabsooyteeti jijjiirama arkattee adabattanii jijjiirama tiifachuu qabdanii nuun jechuu turanii bara Shimallis faan Abbaa Duulaa Gammadaa faan sigale Abiyyi Ahmad kun faan Lammaa Magarsaa faan jijjiirama ati finciltee firraa kaafte san jijjiirama arkattee arraas akkasuma jechuu jiran hin jijjiirree Oromoon jijjiirama qabsooytee fidatte kana tiifachuu qabdiis jechuu jira bararraa boruus akkasuma siin jaa kunu bakka wadala sumaatu itti fe'ata kaayyoon qabu kaayyoon isaa maali nyaatee dhuge akka harreetti beera kaani qoru iyyuu kanuma OPDO'n wanni isiin irra wal dhabdu hudduu beeraati malee kaayyoon isiin irra wal dhabdu takka hin jirtu sigale yoo beera walirra bereeddu dura walirraa fudhattee gartee sanirra wal lolte malee biyyan qabdu saban qabdu waa takka kaayyoon isii OPDO'n ta Oromoo qofaa miti beek jaankiin guutuun wayyaaneen fuutee jaarte sun wayyaaneen garuu saba qabdi kaayyoo qabdi waan lolteef qabdi jechuudha. Tanaaf Gabratsiyoon faan osoo Abiyyi jala deemee waan barbaadaniin isinii godha ju'uun jiru jala deemee haga irratti kadhachuu jira. Nama inni filee fuudhaniiti qacam godhanii qabrii kaa'anii usanii aangoo isaanii lallabatan hin dubbanneetti. Hayyee marabba baga gootan Gabratsiyoon baga aangoo qabatte anumaa wajji dalagi jeenii kadhachuu jira jechuudha. Sigale. Marhabba jee isa wajji dalagi no problem. Garuu osoo Gabratsiyoon nama gartee kaayyooti nama gartee Tigraay keessa guddate nama gartee waan Tigraay kanatti dhaadheessaa guddatan osoo inni arku akka Tigraay diigamtu hin barbaadu akka Tigraay golataatu hin barbaadu sigale akka holayyii teenyaa tana sigale akka firoo maashoo gidee kana fa'a sigale basaasa wayyaanee guddaa kana fa'a sigale osoon isaan harkanii dirra dhawaan akka kennamtu osoon isaan harkanii finfinneen akka kennamtu osoon isaan harkanii seenaan Oromoo akka diigamtu akka caccabtu akka baddu ta'anii ilaalanii jechuun enjoy godha maaliif duraanuu kaayyoon isaanii tanaa jechuudha Gabratsiyoon faan kaayyoon isaanii tanaa miti jechuudha sigale Tigraay diigamtu arkuu hin barbaadan jechuudha tanaafi gartee ciniinnatanii biyya isaanii baraarrachuudhaaf lolaa jiranii jechuudha. Wan namni Oromiyaatti gaddeemee Oromiyaa saamuu deemu namni Oromiyaa gaddeemee maatirkishoo ta'uu deemu hin jiru jechuudha. Osoo beeta mangistiin Bahardaar taatees Bahardaaruma qabachuu lolaa jechuudha namni. Oromiyaan waan akka wantitti maatirkishoo godhanii gartee hattuun gartee si dhaadheessitee siif wanna gootu hin jirtu jechuudha. Oromoon dammaqee laallachuu qaba jechuudha. Lola dabree kan Abiyyi wajji hiriirra maal arkanne jettee pooyintii as keessaa gurrachuu dandeessa jechuudha. Haasawuu kiyya kana keessa qalbii takkaan dhageeffatte. Itti aansuudhaan Goobana Daaceetii fi Minilik dhaadheessee jechuudha. Yaaboo bar wahuma doofa walii qabate hoggii jennu waa akkanumarraan kaaneen jennu namichi doofa humaan beeku hoggii jennu wanni isa jala yaatullee waan isa geessuu miti hoggii jennu sigale akkamijjii na gaafadhu amma maal jedhanii gurgudtummaan isaanii barreessan way Abiyyi bar Minilik hin faarsine dhugaa goobanaati gabbaase akka gartee goobanaan Itoophiyaa ijaaruu keessatti Minilikiin qixa ta'ee nuu himee jedhe haya badaboo yaa jazba Abiyyi gowwummaa ta'ee sirratti beekee waan harkasitti haasa'u jira. Abiyyi gartee Minilik goobanaa kan faarsu jiruuf jaraaf himu jira. Seenaa dursaniin
giraazmaach dachaasmaach mitirqishumaach goobana dammaach goobanaa maal je'aniiti gartee warri amaarota yaada akka abiyyi qabu ka gartee goobanaa kana lubburraa fedhuu jira. Kanaafi goobanaa dhaadheessu jira jechuudha. Oromoo ofiisii miti. Goobanaa osoo dhugaan itti amanee dhugumaan gartee warri majala horii kun kabajaa teessaniif goobanaan ganda keessanii jee osoo isinii dhaadheessu jiraate Minilik beeta mangistitti siidaa hangas qaalii san jaaree fi goobanaa maan jaareen siidaa. Osoo akkasitti itti amane mee yaa ummata dammaqaa yaa ummata dammaqaa mee maaliif siidaa tokko goobanaan jaare namichi buufaa kijibaadha. Illiitii jara kanaa janachuu barbaada. Inni kan inni dhaadheessaa jiru Minilik sigale akka Minilik abbaan kiyya goobanaa hunda ergatee isin caccabse san arra wadala goobanaa caalu ka abbaa gadaa rashanu hoolaa gartee ilkaan 48 bineensa guddaa kanaan harkaa qaba. Nuti ijoolleen Minilik goobanaa harkaa qabna wanni yaadduinuuf hin jirtuu jeeti sigale obboleeyyan isaatiif aantota isaatiif warra dhiiga isaatiif dhaamsa dhaamu jira jechuudha. Sigale goobanaan exactly wooma Shimallis godhaa ture kana godhu jira jechuudha. Exactly namni gadaa diiga goobana daaceeti jechuudha. Namni harma muraa fi harka muraa aanolee namni dizaayin godhee lafa kaaye goobana daaceeti jechuudha. Sigale arra Oromiyaan akka caccabtu akka baddu akka wal qooddu gandaalizimiin gosaalizimiin akka bal'attu gartee akka lafa qabattu ha godhu jiru eenyu wadala Shimallis Abdiisaa jaamu kana jechuudha. Sigale goobanuma dheengaddaa har'aas jira jechuudha. Sigale inni bakka Minilik bakka abbaa isaaf kaayeeti harree kunoo jara keessa harkanne kanuma akka goobanaa san ergachuu hiyyaadinaa jechuu jira. Laa tahazzan jechuun jira bar haza wal arab sigale yaa ijoollee Minilik yaa ilmaan abbaa kiyya yaa ilmaan giraazmaach yaa ilmaan dachaasmaach yaa ilmaan maasmaach sigale hiyyaadawinaa diigu jirra sigale khaayyoo abbaan keenya bakkaan gahuu dadhabisan bineensa gartee marmeela doofaa kanaan bakkaan gahu jirra hiyyaaddeynaa jechuun jira jechuudha. Akka namatti illee lakkaa'u jechuun waan qushaasha ergatee gartee waan garaa malee waa takka hin beekne tana akka namatti illee lakkaa'u jechuudha. Kayasi xizdaadhaam jechaaniiti si gale ishii gooftaa koo jecha akkasitti ergachuu jira jechuudha. Si gale saniifu goobana osoo sadarkaama wadallootiin garee Shimallis isa jala yaatu tawa asirra waa barreessitu tun sigale osoo sadarkaa akka sammuu keessatti osoo sadarkaa akka Minilik qabu goobanaa qabaate daabloos sheeyxaantichi dhiiga namaa dhuguu kun siidaa tokko Minilik bira jaaraa sigale siidaa tokko Minilik bira jaaraa jechuudha. Saniifu wadalli gartee maqa jijjiirrate malee wadalli kanuma akka gaafasi bar wadaluma Minilik goobana wadala Minilik bar kuni wadala abiyyiiti wadalli kanuma maqaa wal jijjiirame malee wadaluma tokkolleen jaraannahu sigale hiyyaaddeynaa jechuun jira obboleeyyan isaatiif ilmaan Minilik warra sirna dur lafa dhaabuu deemuuf sigale warra sirna sallafa dhaabuu deemuufi sigale sirritti ibsu jira malee namni gartee waa'ee goobanallee itti amaneetii miti jechuudha. Itti amaneetii miti jechuudha. Saniifu gartee warri mirqaantanii maal jettanii mitirqishoo jettanii lafaan iftumtan hedduu gartee dhiichisni keessan kun booda akkuma dhiichisa warri isaa wajji dhiichise akkam keessa jiraarra akkam keessa jira. So saniifu hedduun dhiichisnaan isiniin jira hedduun dhiichisnaa aangoon abiyyi nama mukarra rafee fi isii tokko sigale
arra ol si fuudhee saba kanaa wajji ol si dhorkee eega sabni kun si tufee akka udaanii taate warruuma duraan sirra bobbaasuu ture kana gammachiisuudhaafi gad darbee ammaas wadala biroo as harkifata jechuudha. Ammaan akka yaadutti dhiiroo wadala kanaatu ilkaan fixatee wadala biroo as harkifachuu deemamoo maali jeetiin wadala kanaatu ka gaarii ba'aa dadhabee hoolaa Oromiyaa irra kaayyate kana jeetiin yaaddee soo saniifuu kana walii qabatti pooyintiin nan sii himu maali Abiyyi goobanallee waan ta'uun qabu goobanallee waan faarsurraa waan qabu wanni inni faarsu jiru ilmaanuma mililikiini arraas goobanaa sanirra jabaa harkaa qabnaa yaaddeena dhaamsa dabarsu jira jechuudha. Dhaamsa dabarsu jira garuu sun Oromoon ilaallatti Oromoon ilaallattu dhaamsa fedhe yoo dabarse ilaallattu jechuudha. Uummanni Oromoo namicha kana quufee jira jechuudha. Wanni isaa takka saba kanaaf ajandaa ta'uu erga dhiifte bubbultee jirti jechuudha. Tanaaf ragaan maali dheengadda bar way dhufuufiin deema way na eeggaddaa way akkanaan isinii akkattiin isinii haasa'uu deema jedhanii even faarsee bulaanuu poosti godhuu qaanfatee jechuudha. Maaliif jala qaanfatta haasa'uusaa osoo waan gurraatti ati gartuuti amma sheekka abbutaa gurraacha kana way sheekka abbutaa kun adiidhaa bara coollee akka arabaati siin jedha namni ni qaanfata anaa gurraacha kana way sheekka abbutaa faranjii fakkaata yoo jette namni mataan dalagu namni mataan fayyaa qabu ni qaanfata osoo ummanni dhumaa jiru osoo ummanni buqqa'aa jiru osoo ummanni yaa rabbi biyya tana maana uumte jechaa jiru osoo taphattoonni kubbaa miilaa leenjisaa dabalatee Awurooppaa miilaan dhaquu danda'u tan eeguma rabbi biyya sanii ganna baasiyee harka guutuun timaa filamni guutuun harka kennachaa jiru jibbanna biyya sanirra osoon gartee xiqqaa guddaan bahara yaa'ee dhumaa jiruuti Ameerikaatu paas fiizaa nu gaafachuu qabdi Ameerikaan haya eessa dhaqu akkana jataa'e sigale guddinni Itoophiyaa jaa sigale guddinni Itoophiyaa amma guddatte kun addunyaan takka kana guddatteen beeytu siinga sigale maaliif namichi hugii kiniina fudhate kiniinni kun overii deema kiniinaan nama dambidoollooti nama Oromooti ka isaa kennu Dr. Gammachuu moo maqaan isaa mana saatiin bahu kiniina kana yoo sa'aa dabarse paarlama irratti itti fidan yaa gaaf tokkoon garree sa'aa kiniinaa geenyaan paarlamatti itti fidanii dhaabee haasa'u dhaabee dhugee bar kiniina maaliif waliin laaqa dubbii yoo kiniina san dhuguu baate qaallichi dhukkubsataadha dhukkubsataadha akkuma namicha Ameerikaa bulchuu kana narsisti warra jaanii ni jira warra gartee faaruun jiraatu ibaadaan isaanii faaruudha kana jechuu qaallichi amma barnuti wanni dadhabne duraan kitaabul jismii TikTokii fi PP'n gowwaa malee hayyuun jaalattu jennaan TikTok hayyuu jaalachiifneeti PP immoo hayyuu jaalachiisuu dadhabne TikTok caalaa PP gowwaa jechuudha dirqiin dhiibne keessana inni TikTok kana bar TikTok duraan bar qaf marreeking jaan wal je'ee namni irra qaf wal godhu kana bar amma TikTok dirree siyaasaa ta'ee jira irra deemi ilaalim خجاور الربسو في خجاور فارسو في خشيك أبوتا الربسو خمال الربسو خمام خميتر كيشو الربسو سيجلي قريتي نجتتيم قبريشو خنا خ الربسو قوتو أمنا من بر سند ديبي سيجلي أما لما هدو تليزاني لما لبو براتيجي شو نمني تيك توك الرد سيجلي تيك توك هيوتا فرجيف نادي بي مو هيوتا فرجي سودا دمني وننو دي بيتنا برجرا مية فاللي مالي يتني سنيفو دمرة دانسي هي أبيجي لولا خنا قيسا تمرات قيسا أولاتي لولا خنا الراجل جتّي خيات دمرات أكوف درويني الآني بلا راباسا درويني يا درويني سيجله دروينين أمريكا هو ما قدون دندي دروينين هوتي وما قدون دندي
درونين أفغانستان هما قولون دندين أمريكا قبري خيس سيجرتو سيجل خنا ما برا أتشجر قال لي خنا دوبة أو أركون دندين يديسي سيجل أمريكا قبري خيس تمشى سيجرتو قبضو درونين فيدون دندين وراني توكو إنجفتشو جتشون منا تجابسو جتشون منا ديجو جتشون متي بيرو جوبو متي بيرتي ما أنتي مي في شنكرتا غرغرتو رتي بومبي دربيتي بشنكرتا في دنيتشا وجنا ما جوبو متي